Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Ciroo fi aanaa Doobbaatti himatamtoonni yakka gowwoomsuu fi ajjeechaa raawwatan hidhaan adabaman. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Faayisaa Xiiqii. Himatamtoonni tokkoffaan Burtukaan Galaa, lammaffaan Hassaaba Tsaadiq Mannaayyuu, sadaffaan Mimmii Getaachoo jedhaman godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti badhaadhina isaaniif hin malle argachuuf jecha konkolaataan sagalee guddiftuu fayyadamuun himatamtuun sadaffaan Mimmii Getaachoo jedhamtu dhukkubsattuu dhukkuba kaanserii lafee qabdi biyya alaatti akka yaallamtu waan jedhameef nuti immoo birriitti yaalchifnu dhabne nu gargaaraa jedhanii osoo kadhatanii qabamuu isaanii Daayirektarri Ittaanaa Waajjira Poolisii magaalaa Ciroo Saajin Olaanaa Kaasahuun Baayisaa himaniiru. Sagattaan dhukkubsattuu ta'uu ishii wanti irraa mul'atu hin jiru. Dhukkubsattuudhaan nuun jedhani garee waan ishii jalatti gurmaa'anii gaafa laallee qorannaa keenya geggeessinu dhukkubsattuu akka hin taane adda baafne. Saniin booda karaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Cirootti finnee uummata gowwoomsuudhaaf iddoolee adda addaa socho'uudhaaf naannoo waggaa lamaa olii hojii kana hojjechaa turuun isaanii ni beekama. San keessatti hojii kana gaafa hojjetan tokkoon isaanii guyyaatti qarshii 500,000 argatu. Uummanni wal gargaaruun akkuma aadattu akkuma jiru ta'e garuu uummanni keenya immoo of eeggannoo godheet hoggaa maallaqa buus hoggaa maallaqa namaa arjoom adda baasee namni kun fayyaadha moo dhukkubsataadhaan jedhu adda baaseeti waa nama darbuun waa nama gargaaruun waa nama deeggaruun waa uummanni keenya wal cinaa dhaabbachuun kanuma baratame san of eeggannoon wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Dhimmichis gama poolisii fi abbaa alangaan qulqullaa'ee mana murtii aanaa Ciroof dhiyaata. Manni murtii aanaa Ciroos ragaalee abbaa alangaa dhiyeesserraa erga mirkaneeffatee booda dhaddacha tibbana ooleen himatamtoota tokkoffaa fi sadaffaa hidhaa cimaa waggaa 3 fi baatii 2 akkasumas birrii 6,000 himatamtuu lammaffaa hidhaa salphaa waggaa 1 fi baatii 5 akkasumas birrii 4,000 akka adabaman itti murteesseera. Himatamtoota kana ni barsiisa. Fakkaatota isaanii fi gocha kanarraa gara fuulduraa hawaasni akka amantaa hin dhabnee fi gocha alseerummaa hawaasa gowwoomsuu kanarraa of qusatanii namoota birootiifis fakkeenya ni ta'anii jennee itti amanne guyyaa dhimmi isaanii kun guyyaa harki isaanii to'annoo oolfamerraa kaasee kan shallagamuuf himatamtoota tokkoffaa fi sadaffaan gulantaa 16ffaa jalatti adabbii hidhaa cimaa waggaa 3 fi ji'a 2 akka adabamanii fi adabbii maallaqaa qarshii 6,000 akka adabamu jechuun murteessinee jirra. Himatamtuu lammaffaa wal qabatee hidhaa salphaa waggaa 1 fi ji'a 5 fi adabbii maallaqaa qarshii 4,000 akka adabamu jechuudhaan murteessinee jirra. Hawaasni dubbisnees namoonni faayidaa hin malle argachuuf jecha yakka gowwoomsuu raawwatan kun akka dhukkubsataan biroo hin gargaaramne godhanii jiru waan ta'eef ammallee qaamoleen seeraa dhimma akkanaa hordofuun seeraaf dhiyeessuu akka qaban yaadachiisaniiru. Osoo fayyaa qabanii jechuun hawaasa gowwoomsuudhaan biyyarra deddeemanii gartee waa funaannatuudhaan namni fayyaa qabu fayyaan qabu jedhanii jechuudha. Bifa kanaan akkamiin laalaree namni bara sobaan hoggaa isaan akkanatti biyyarra deemanii waa funaananii kana godhan bakka uummanni ganaa gartee namni dhukkubsataallee namni laalu hin jiru jechuudha bara. Nama ganaa dhibamee dhugaan fardii dhufe san akka namni hin gargaarre godhaa jiran namni hawaasni illee hin gargaaru ganaallee maaliif akkasuma isaa namni dhorkaadha kun. Tanaafuu garuu ilmi Oromoo kana waliin godhu irraa baratu qaban jaal. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Doobbaatti himatamtoonni tokkoffaan Abdurrahmaan Muhammad, lammaffaan Muhammad Abdallaa, sadaffaan Abdallaa Muhammad, arfaffaan Aammee Ibroosh jedhaman haadha manaa himatamaa tokkoffaa kan taate miidhamtuu dhuunfaa mancaan mataa irraa muruun qaama ishii irra bakka garaagaraa rukutuu waan ajjeesaniif adabaman. Galmeen himatamtootaa gama poolisii fi abbaa alangaan erga qulqullaa'ee booda mana murtii olaanaa godina Harargee Lixaaf dhiyaate. Manni murtii olaanaa godinichaas ragaalee abbaan alangaa dhiyeesserraa erga qulqulleeffatee booda dhaddacha tibbana ooleen tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 25 akka adabaman itti murteesseera. Himatamtoota kana ni barsiisa ni adaba kan biraatiif illee barnoota ni tahaa jennee guyyaa harki isaanii qabamirraa kaanee hidhaa cimtuu waggaa 25tiin akka adabaman jennee jirra jechuudha. Daayirektarri Ittaanaan qorannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Inspektar Abdulaziz Jamaal hawaasni keenya gocha akkanaa raawwachuu irra jaarsummaa yoo kana irra darbee argame immoo karaa seeraan rakkoo isaanii furachuu qabu jedhaniiru. Hawaasni keenya waan akkanaa kana gochuu irra bakka waldhabbiin waldiddaan jirutti
gara ijaarsa biyyaa yookaan manguddoodhaan laalatee fixuudha yookaan ammoo gama qaama seeraattis dhufee dhimma kana karaa nagayaatiin osoo nam tokkollee hin miidhamin osoo ishiinis innis hin miidhamin dhimma kana karaa nagayaatiin fixuun otoo danda'amu waan akkanaa kana keessa seenuun sirrii waan hin ta'iniif isaanis murtee kanarraa barachuu hin danda'anii hawaasni kennalleen kanarraa sirritti baratee wantoota akkanaa kanneen irraa of qusachuu qaba.